marsaa laguu argeen beeku daa'ima 8 ofirraa baasee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Namni hanga kutaa kanaatti baradheen barnoota kiyya addaanin kute jedhee haasa'ata mitiiree anii fi maatiin koo hedduun keenyi garuu karaa kutaa mana barnootaatiin hin baane. Barnoota takkaafuu galeen barachuuf yaaliin goone. Sababiin isaa immoo eebba haa ta'u abaarsa maatii keenya irratti kan jiruun barnoota kana akkam baranneetiif ijoollummaa keenya irraatii kaasnee maatiidhaan ni dhorkamna. Nuti ijoolleen jabaannee barachuuf fedhii godhannus haa ta'uutii garuu maatiin keenyi akkuma nuti umuriidhaan waggaa 6 waggaa 7 geenyeen mana namaatti nu galchanii mana namaa gallee hojjechuu jiraachuu eegallaa. Seenaa kan koorraa otoo hin taane akaakilee kiyya kan dubartiirraa kaaseen isinitti himaam. Sababiin isaa immoo wanti har'a anarra jiru kaleessa akaakilee kiyya dubartiirratti kan mul'atedha malee ani ofii haaraadhaan kan hin uummadhe akka waan haaraati seenaa godha jedheen isinitti haasa'u miti. Akaakileen kiyya kan dubartii heerumtee akkoo kiyya ni deessi. Akkoo koo erga godhattee booda daa'ima gara biraa hin godhanne. Sababa daa'ima gara biraa hin godhanneetiif abbaan manaa ishee dhiisee dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachuu eegale. Akaakileen keenyi inni dhiiraa jechuudha. Akaakileen keenyi isheen dubartii eega inni ishee dhiisee booda marsaa laguu argaa waan hin turreef yoon heerumes ilmaan godhachuu hin danda'u jettee waan amanteef eega sanaatii ilma dhiiraatti hin siqne jedhama. Wanti kun akaakilee keenya dubartii irratti kan dhaabbate miti. Akkoo keenyattis darbe. Akkoon keenyi heerumtee bultii jaarrattee haadha keenyaan erga deessee booda isheen illee akkanuma daa'ima gara biraa godhachuu hin dandeenye. Akkuma akaakilee keenyaa marsaa laguu ofirratti hin argitu. Abbaa manaa ishee waliin gara waggaa 7 daa'ima tokko waliin erga waliin jiraattee booda ishee dhiisee dubartii gara biraa fuudhe. Sirna duriitti egaa gaa'ela diiganii gaa'ela dhaabbachuun safuu ta'us 2-3 haadha manaa godhachuun kanuma jirudha mitiire. Akkoon keenyi erga haadha keenya deessee booda gaa'ela gara biraas hin dhaabbanne dhiira biras deebitee hin geenye. Dubbiin kun ni laaffata ni dhaabbata bakka jennetti haadha keenyatti darbe. Haati keenyi harka haadha ishee irratti guddattee heerumtee gaa'ela dhaabbattee hanga waggaa 4tti isheen illee mucaa dubaraa tokko malee daa'ima hin godhanne. Waggaa 4 booddee akaakilee kiyya kan dubartiidhaan kan jalqabe akkoo keenyatti kan darbe haadha keenyattis darbe gaa'illi haadha keenyaa waggaa 4 booddee ni diigama. Haati keenyis akkuma haadha ishee fi akkoo ishee marsaa laguu kan jedhamu hin argitu. Tokkuma ta'anii haadha keenyarraan gahanii. Haati keenyi waggaa 4 booddee abbaan manaa ishee dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachuu yeroo jalqabu isheedhaanis yeroo dhiisu gaa'ela gara biraa deemtee dhaabbatte. Warri sanyiin keessan maseenadhaa kanaa ol dahuu hin dandeessanii abaarsi yookiin immoo dheekkamsi kun otuu maatiirra naanna'uu diddee haati keenyi gaa'ela lammaffaa dhaabbatte. Haati keenyi gaa'ela lammaffaa dhaabbatte ijoollee meeqa yoo deesse gaariidha. Dubartoota 8 mucaa ishee kan hangafaa waliin dubartoota 9 haati keenya deesse. Dur tokkoo ol dahuutu ulfaata ture. Amma garuu maatii keenya keessatti haati koo dhiira dahuutu isheetti ulfaate. Salgan erga deessee booda abbaan keenyi ni boqote. Salgan haati keenyi deesse keessaa 8ffaarratti dubartiin dhalattu anadha. Guutummaatti akkoo keenyarraatii kaasee jireenya hiyyummaa baay'ee gadi aanaa maatii irra hin jirre tuffatamaa keessatti guddanne. Abbaan keenyillee akkanuma nama simboo qabu maatii isaatiif gaachana ta'e hin turre. Nama dhugu machaa'u. Haati keenyi bakka inni kufetti dugdatti baattee dubartii galchitudha. Isheetu dhiiradha malee amma isatu dhiiradha jedhameeti itti qoosama. Dhugaattis akka dhiiraatti kan reebu haadha kiyya ture. Nama geeraraa machaa'aa nama waliin walitti bu'aa oludha. Ani dhaladheen hanga waggaa 5 qofan abbaa kiyya beeka. Isuma sanatti garuu
gochaansaa hedduun akka haaraatti ammallee natti mul'ata. Jireenya kana keessatti guddannee anii fi obbolaan koo jechuudha. Salgan dubartoota mana tokkotti dhalanne keessaa ammallee marsaa laguu arguu kan danda'u dubartoota lama qofaadha. Innis hangafa keenya dursitee kan dhalatee fi ani irratti kan dhaladhu obboleetii kiyyadha. Kaan hundi keenyiyyuu dheekkamsa haa ta'u eebba karaa warra keenyaa nu dhaqqabeen marsaa laguu umriin keenya yeroo gahu baatii baatiidhaan hin arginu. Gariin dubartoota biratti baga isinitti hafe dhukkubbiisaa baatii baatii malee kan isinitti hafu hin jiru nuun jedhu. Gariin immoo maalaabbee dubartii mata'uu kiyyeeyyuu kan hin beeku yeroo marsaan laguu guyyaa 28tti nutti dhufudha kan nuun jedhani jiru. Obboleettii kiyya dhumarratti alatteen ala hundumti keenyiyyuu mana namaatti guddanne. Umrii waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7tti haati keenyi guddifachuu hin danda'u jettee nama naannooti nu kennatti. Keessumaa mana dubartii mana keessa ergamtu kan hin qabne akka ajaa'ibaatti dafee haadha korraa nu fudhata. Haati keenyis barattee sanaaf geessi. Qoonqooshee yoonaaf dandeessaniyyuu anaaf ba'aa guddaatu narraa ka'e jettee nuun ni kenniti. Maarreegaa kun seenaa kiyyaa fi seenaa maatii koodha. Akkatti ilaaltan akkatti isin hubattan ani hin beeku. Maatii koorraan ala dubartii laguu hin argine antasuma dhagaheen argeenis hin beeku. Mana namaa ijoollummaa kootti galeen hanga waggaa 12tti achuma baadiyyaa naannooma haati kiyya jiraattu jiraadheen hin dabarse. Umriin koo waggaa 12 arga guutee garuu guyyaa tokko karaa qaama saalaa kiyyaa dhiigni hammanan jedhamne qaama koo keessaa gadi yaa'e. Marsaa laguutu itti dhufe akka hin jedhamneef hammi dhiigaa dhangala'e kan marsaa laguu waliin gonkumaa tokko miti. Akka waan horiin qalamtee dhiigni keessaa yaa'ee umee halkan tokkotti dhiigni qaama koo keessaa yaa'ee umee gaggabeen nan kufee. Maatiin hunduu halkan ka'ee na ilaalaa ture. Baadiyyaa waan ta'eef wanti godhan lafi nageessan bitaa itti galee. Buufanni fayyaallee dhiyootti hin jiru. Yoo xiqqaate miilaan sa'aatii 2 deemameeti magaala keenyaatii buufata keellaa argatu. Yeroon gaggabeen ka'uu dadhabu mucaan kun nurratti du'urraa mana yaalaa geessina jechuun farda irratti na uddeellatanii yookiin immoo qabanii saffisaan mana yaalaa na geessanii. Akkuma mana yaalaan deemeen onneen kiyya rukuttaa dhaabuuf xiqqo qofa sagalee dhageessisti. Maaloo lubbuun keessaa ba'aa jira hospitaala geessaa dhiigni as nu bira hin jiru jedhaniini. Hospitaalatti gara godinaatti riifariinaaf barreessanii battaluma konkolaataadhaan mana yaalaa na geessanii dhiigni naaf kennamee torbee 2 ciiseen bayyaan nadheen ofitti deebi'een ka'ee. Sana dura kan hin beeku biyyi lafti kan jiru qeema maatii koo qofa natti fakkaata ture. Amma garuu magaalillee akka jiru bareen dhukkubsadheen manatti deebi'een torbeellee toon taa'in kanaan booddee baadiyyaa kana keessa jiraachuun qabu jedheen miila qullaa kopheellee toon godhatiin gara magaalaatii imala raawwadhe. Sanaan booddee magaala aanaa argan gahee booda daandii konkolaataa qabadheen deemsa sa'aatii 5 deemeen magaala godinaa sana galee. Naman beeku as magaalatti miti baadiyyaatti yoo firan qabnu. Kanaan uffatallee hin qabanne balbala namaa deemeen calli jedheen dhaabbadhee. Dhaabbachaa ooleen gara galgala dubartiin zambiilii baattee deemtu tokko mucayyoo nanaa erga silaatii bakkuma kana dhaabbataa namatu si jalaa badee moo situ nama jalaa badeetii jettee na gaafatti. Anis biyyaa badeen magaala kanan dhufeera. Naman beeku tokkollee hin qabu jedheen isheetti hime. Yeroo kanatti isheen hojii dandeessaayii jettee na gaafatte. Anis eeyyeen nan danda'an jedheeni. Hojii kan natti fakkaate isuma baadiyyaa bishaan fiduu, uffata miicuu, horii galchuu fi kanneen kana fakkaatan natti fakkaateeti. Na fudhattee galtee hojjechuun jalqabee. Haa ta'uutii garuu yeroon sun umriin koo waggaa 12 yerootti guute irras darbes ture. Keessumaa erga dhiigni suni qaama koo keessaa yaa'ee shamarrummaan na qabee bakkan ejjedhe kamittiyyuu ijoollee dhiiraa argee jennaan miira kiyya to'achuun natti
natti ulfaata. Calluma jedhee na kofalchiisa. Akka nama bosona keessaa ba'ee dhalli namaa ijaan arguunuu haaraa itti ta'uu hinuman kolfaa. Kanaan umrii makanatti achuma mooraa dubartii kanaa namni kireeffatu barataan tokko durbummaa koo fudhate sana qofaa miti. Ijoollee ta'een daa'iman ulfaa'ee ulfa ta'uu kiyya ofirratti simbarree. Warri manaas furdinadha jireenyumatu itti toleeti maqaa jedhu naaf kennanii. Baatii 5 baatii 6 yeroo gahu garuu haati manaan mucaa kana ilaalchisuun qaba sodaachaan jira. Amalli ishees akkuma beektanidha jechuun mana yaalaa na fuutee deemte. Yeroo mana yaalaa deemu daa'imni baatii 6 gadameessa koo keessaa akka jiru itti manii hospitaala ture. Amma dafii warra keenattimi warra keettiin si galchanaan jette. Anis biyya warri kiyya jiran itti nime konkolaataa na yaabsiste harka warra kooti na kennite. Dubartiin kun deebite. Manatti ulfaa'uun yookiin immoo dahuun maatii koo keessaatiif ani kan jalqabaa miti. Obboloonni koo 4 hangafoonni koo manatti dahanii haadha kootti kennanii jireenya isaanii jiraatu. Anis haadhuma koo bira deemeen ciniinfadhee daheen itti kenneen mana dubartii kanaatiin deebi'ee. Yeroo kanatti ture baatii baatiidhaan marsaa laguu koo dubartiin kun hordofuu eegaltee. Akkamittiin dubartiin deessee baatii 6 booddee marsaa laguun argitu jechuun ammas deebitee narratti ulfoofte moo jechuun mana yaalaa geessite kan ilaalchiste. Haa ta'uutii garuu akkan ulfoofne si'a lammaffaarratti yeroo itti himan galata kee jettee mana isheetti na deebiste. Dubartiidha dhiira argeen ammallee nan kolfa nan ulfaa jedheen nan sodaadha. Miirri na caala ammas dhiira waliin deemeen ciise. Abaluu waliin hin ciise jedhamee hin dubbatatamu mitiire miira kiyya qofa ilaalaa daa'imni salphaatti uumamuu danda'u isaa dagachaa gurbaa kanatti ammas 2-3 ittiin deddeebi'ee ammas naaf hin oolle nan ulfaa'ee. Dubartiin kun lammataa mana kootti hin deebi'innaan jette mana isheetiin ariite ammallee baasisuuf yeroon isaa darbeera. Kan itti fuudhee rakkattuu haadhuma koodhaatii akka nama heerumee abbaa manaa biraatii galuu waggaa 2tti ammas daa'ima gara biraa haadha kiyyaaf dabaleen daheen ji'a 4 taa'een mana nama biraa galuuf ammas na dhufe. Mana biraa galeen jiraachuun jalqabe. Mana kanatti immoo hinuma seeneen torbee otoo hin guutiin eenyummaa koo otoo anaan hin bariin abbaa manaatu uffata uffadheen hojjedhu ol narraa fuudhuu na qimmiiduu harma kiyya tuquu duubaan dhufee ija ijoolleesaa fi haadha manaasaa laallatee teessuma kiyya rukutuu kanneen kana fakkaatan eegalee. Na tuttuqanii miti akkanumatti iyyuu ani ilma dhiiraa arginaan of hin danda'u. 2 manatti dahuun kiyya otoo na yaachisu ammas miirri kiyya narra ba'ee abbaa manaa waliin ciisuun eegale. Maatiin kun lamaan isaaniiyyuu barsiisotadha. Ijoollee jajjaboo kutaa 8 kan baratu haga kutaa 2 kan barattutti 3 waliin godhataniiru. Dabareen mana barnootaa isaanii garaagaradha. Faallaa ijoolleenis akkanumadha. Yeroo abbaa manaan mana oolu ijoollee isaatiin qayyabadhaa jedhee manatti qollafa yookiin ammoo ergaa ergee ana waliin siree haadha manaarra waliin ciisnaa. Akkan kana dura ulfaa'een daa'ima 2 daheeru kanaan booddee ulfaa'uu akkan feene marsaan laguu kiyya akkan irratti hin mul'anne yeroon isatti himu rakkoon qabu baatii baatiidhaan meeshaa siif fideen ittiin of ilaalta yoo ulfi uumame ofirraatii baasta naan jedhee. Anis toleen jedhee. Ulfa ofirraatii baasuun ammallee maatii keenya keessatti kan haaraa miti. Mallisaa mala aadaa ta'e malee mana keenyatti dubartiin ulfooftee ulfa ofirraatiin baasne hin jirtu. Maarree anis gaheen kun na dhaqqabee baatii 4 ulfa ofirraa gatuun amalana ta'ee waggaa 7 umrii kiyya waggaa 15 hanga 23tti mana tokko keessa jiraadheen si'a 8 otuu gurri haadha manaa hin dhaga'iin tooftaa aadaatiin daa'ima ofirraatiin baase. Kan jalqabaa irratti akkuma daa'imni gadameessa koo keessatti uumameen tooftaasaa haati kiyya waan beektuuf ammas salphachuuf hin jira. Dafii mala naaf mali jedheen na dhukkuba jedhee galeen hidda ta'e kuttee haati kiyya naaf laatte. Nam tokko birayyuu otoo hin deemiin daa'ima
gadameessa koo keessatti uumame baatii 2-7 otoon darbiin hidda mukaa bishaan keessa bulcheen qaama koo keessa yeroon kaa'u daa'ima uumame kukkutee keessaa yaasa. Kanaan si'a 8 of bira kaa'een fayyadame. Turtii si'a 8 booddee haati manaan kanaa ol mana namaa keessaa maal hojjetaa daliitii heerumii yeroo naan jettu anakkan abbaa manaa isheeti miila ishee jala taa'een heerumeeru hin beektu tole jedheen gara maatii koo galee. Sanaan booddee baadiyyaatti nan heerumee gaa'ilan dhaabbadhee waggaa 5 si'a kanammoo abbaa manaa koo waliin jiraadhe. Waggaa 5 keessatti ijoollee 4 dura 2 kan hin qabu waliin 6 horadhe. Umriin koo ammallee mana 20 keessa jira. Haati koo yookiin gaa'ila kana dhaabii yookiin immoo ilmaan godhachuu dhaabii umrii kanatti hamma kana deessee jennaan bor akkam ta'u jettee na diddee. Ijoolleewwan lamaan gaa'ilatti ergan seenee fedhii makiyyaan hin dahe 2 dhumarratti dhalatanii garuu fedhii kiyyaatiin miti. Qorichiin fayyadamaa ture hiddi mukaa sun daa'ima uumame fashaleessuu dadhabee akka durii naaf hojjechuu didee. Qoricha mana yaalaarree deemee fayyadameera. Homaa naaf dhaabuu didee. Dhumarratti gaa'ila koo diigeen magaala galeen mana yaalaatii gadameessa keessa kan taa'u meeshaa naaf godhanii sanaan yaaddoorraa obbaafadheen haala xiqqoo naaf mijatetti fayyadameen gara biyya hambaatii imala koo raawwadhe. Miira kiyya irratti hundaa'een gonkumaa of amanuu hin danda'u. Sababiinsaa immoo namni torbeetti guyyaatti fayyadama. Haati manaaf abbaan manaa waliin ciisa. Ani amma abbaa manaa koo waliin ciiseen daqiiqaa muraasa booddee ammas na kokkofalchiisuu jalqaba. Abbaan manaan koos narratti beeka ture. Dhiirri hammuma humna isaa godhame ture. Dhumarratti innuu na nuffuu na jibbuu jalqabe. Mana gallaan haala laalladheen sorreen irraa baasaa. Ani kanuma booddee irratti walii galuu dadhabne ani gara biyya hambaan dhufe. Biyya hambaa dhufeen mana arabaa keessatti nyaata akkana dibataan guutame otoon nyaadhu hojii halkaniif guyyaa otoon hojjedhu miiri koo sharfee tokko homaayyuu argachuu baatus naaf hin tasgabbaa'u. Baay'eetti na rakkisaa. Haadha ijoollee hamma kanaa ta'een ijoollee amma kana gadameessa koo keessaa baasee ajjeeseen ammallee ani dubartii tasgabboofteettu miti. Otuu ana qofaa ta'ee wanti kun anarratti qofa dhaabbatee rakkoon qabu ture. Obbolaa koo hundumatu heerumee gaa'ila isaanii waliin jiraachuu dadhabeera. Ijoolleeniiti maaltu danda'a jedhamna. Haati keenya akka hawaasa naannootti maqaa ulfaatu safuu ta'e qabdi. Maqaan sun nurratti illee darbee kan nu beekaniitiif ijoollee warra abaluumu jedhamna. Amma ijoolleen obboloota koo warri dubartootaallee guddatanii gariin marsaa laguu argu gariin immoo hin arganii. Dhaloota 5ffaarratti wanti kun mudachaa jira. Ammallee hin dhaabbanne. Gaarummaan isaa garuu ijoollee dhiiraa anaa fi obbolaan koo arganneerra. Waa'een dhimma marsaa laguu fi miira addatti dubartii rakkisu qabaachuun keenya garuu hunduma keenya biratti yaaddoodha. Nu keessa dubartiin furdoon qaama qabdu hin jirtu. Hundumti keenya lafee keenyatu deema. Barachuu dhabuun keenyi maatii kanarraa dhalachuun keenyi dheekkamsa akkanaa qabaachuun keenyi akka nama tokkotti jireenya sirrii tasgabbaa'aa akka nuti hin jiraanneef dhiibbaa guddaa kana hin jedhamne nurra geessise. Rakkoon ani amma dubbadhe seenaa kiyya qofa otoo hin taane maatiin koo guutuun obbolaan koo 7 hundumti keenyi itti rakkannudha. Rabbi abaarsa kana jalaatii isinaa oolchinu jedha. Abaarsa yoo ta'e malee eebbi kanaaf naman gahuun amantaa koodha. Obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraa immoo seenaa ajaa'ibaa tasa kana duratti gurrumaafiyyuu dhaga'een kan hin beekne haa ta'uutii garuu saayinsiin akka inni jiru kan mirkaneessu dubartoota maatii marsaa laguu hin arginee fi dabalataan immoo barnoota illee ciruma hin baranne dhaloota kana keessatti seenaan yeroo jalqabaafin gurraan dhaga'ee isiniif dubbisedha. Akkamitti akkasin ilaaltan hin beeku. Akkamitti akka isin dhaggeeffattan illee
Seenaan kun erga na dhaqqabee qorannoowwan garaagaraa dubbisuuf yaalii godheen ture. Dhugaadha. Darbee wanta akkanaa dhuunfaanis haa ta'u maatiidhaan uumamuu ni danda'a. Tarii immoo hin beekamu. Abaarsas ta'uu ni danda'a. Obboleettiin keenya illee abaarsa jettee dhumarratti nuuf goolabdeetti. Rakkina ishee fi maatiin ishee keessa dabarsaa jiran isheetu beeka. Meetarii namoonni fayyaa barattan yookiin immoo dhimma fayyaa irratti hojjettan waa'ee dubartii yookiin immoo maatii marsaa laguu hin argine kan beektan yoo jiraate komentii jalatti nuuf barreessaa. Anaga tokko akka dhuunfaa kootti dubbisuu yaaleera. Sababoota garaagaraatiif wanti kun uumamuu akka inni danda'u qorannoowwan garaagaraas ni dubbatu. Irra caalaatti garuu dubartiin dahuu dandeessu marsaa laguu hin argitu otoo hin taane dhiigni yeroo guyyaan laguu ishee dhangala'u dhufu baay'ee xiqqoo bifa yookiin halluu fincaanii irra hin caallerra xiqqoo qofa diimatee kan bahudha jechuun ni goolaba. Waa'ee fayyaa hedduu kanas waan hin dandeenyeef kanaa olotoon irratti haasa'uu baay'ee gaariidha. Kanneen fayyaa barattan yookiin immoo beektan nuuf qooda. Obboleettii keenya sii fi maatii kee Rabbi sin haa jajjabeessu. Dheekkamsa yoo ta'e dheekkamsa kana jalaa, abaarsa yoo ta'e abaarsa kana jalaatii Rabbi guddaan isin haa baasuun anaafis dhaamsa kooti. Seenaa fi qophii gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.